jidduu kana keessattu nyaata takka yookaan dhugaatii takka rabbi kasi dhibe rabbi sirraa fuudhuu danda'a. Gaafa kanammoo hawaasni kennallee Mubaarak Turkii deemee yaalamne birri kennanii fi nyaanne yoo jedhe rabbii walitti dhuftanii jirtan. Gaafa duraallee rabbiif kennitanii fi fayyi jettanii du'aayii gootanii fayyiin isin du'aayii gootaniif sun immoo mana sani fiduu didee asumatti isa fayyisuu danda'a. Kanaaf atis kana laaluun qabdu hawaasni waan akkanaa jiddu galeessa godhatee deemullee rabbiin walitti dhuftan waan ta'eef kenniteef gaafa kennitu yoo yaalaminaa deebisa jetteen kenninee fi amaanadhaan rabbi si haa fayyu jettee booyaa wajjin kenniteef waan ta'eef himimmaan keenya sun immoo fayyaa isaa taati waan ta'eef hawaasni kennallee waan akkanaa jiddu galeessan godhatina Turkiin deemne yaalamne hin fayyite nu sobdee wanni jedhu henta waan rabbii waan ta'eef waan rabbi harkaan naqatin ati dhibamuu dandeetta fayyuu dandeetta jiraan du'uu danda'a dhibamaan fayyuu danda'a waan ta'eef so asumaan dhaamsa hawaasa keenya kan Oromooti dhaama simmoo ammallee fayyaan ta'e fayyaa bishaanii rabbi si haa godhu akkaataa akka keetii kayoona yaa rabbi jedhu hawaasa biyya keessa taa'ee biyya alaa taa'ee kan rabbi qofti beeku kan namni hin beekne hunda rabbi nu haa fayyisu jechuu barbaade namni hedduu yaada qaba waan ta'eef xumureeraan. Fadhu galatoomii sabaa. Eshi siifan hojjetan dubbadhaa dabaree. Ammoo bee assalaamu alaikum. Maaliif boo nama dhukkubsate yoo fakkaattu maashaallah bishaan Itoophiyaa sana moo? Kanan bayyee jala jireenya hayi maali du'aayi inni sheekiin keessii nufee mana kootti ji'a tokko guutuu yaa rabbi nu fayyisi yaa rabbi turkuman naqin yaa rabbi mucaan kun turkuman naqu jedhee du'aa hinaa kana taa ture yoo naa takabbalame maal namicha tokko xiyyuu beekta. laa du'aayi suni du'aayi takabbalame kana qalan fayyee minam omani deemne jala deem deemi diine ko namicha tokkotu dhukkubsatee jennaan amma fuula isaa kana guutuu cicciree fixe dooktarri waa biraa yoo dhiiste yoo durba argatte hin fayyitaa jedhaniin ergasii durba fuudhee jennaan fayyee atti tarii durba fuudhaan fayyite moo jechuu barbaadeetan haal jechuudha. Mubaarak waan fuudhee du'aayi manna fayyise du'aayi manna fayyise amma ol jala naasa'ina yeroo namni mubee maal goota beekta amma turkii dhiisi kottu piliis kara jarman viizaa kara jarman itti jijjiirame isaan nan fixa maa isa waliin ijaaraa isaan nan fixa ati gara namicha keessaa tokko qabda nama sagalee naa ta'e keessaa tokko ati soorri sagalee naa taatanii foqicha keessaa kilaasii tokko siifan kenna usaa ta'a foqicha adaamaa sana eebbisiisu malee immoo illee asuma taa'ee namaa gargaaru maal achi godhu adaamaa ta'a qixa lafaa ta'e suudittis biyyattis nama gargaaru jechuudha nama as taa'ee gadiin buutee dhaabata tokkoon dabarfadha Mubaarak. Mubele maanyoo ofeegi si barreessa. Sifuu ko laal Mubaarak waliin isin jiru amma biyyattis galtee jirta adaraa umraa godhe footto maqaa keetiin nu bu'ee umraa fidaa Mubaarak jechaa tura amma biyya jirta umraalee dhufuu dandeessa umraa tana footto biyya tana footto dhageesse. Akkam godhu jigyaamta gurbaa. Umraa godha gaa gurbaa rabbileen soo rabbiin haa jiraachu. Imala lamaan qaba tokko ini malee deebi'a sana booda umraa maqaan nan baleessin maqaan nasi bu'e sabboona umraa Mubaarak hin fidduu yaaduu yeroo umraa dhufte mallee akka gartee kuulleeffatti hin dhiyaanne dhageeffadhu antiifin hima naannawa kuulleeffaan baatu nu bira dhuftee umraa gootee galta. maal godha kuullee maal umraa fi kuulleen maal waliiti kuulleen kan jirtu biyya biraa umraa kan jiru biyya biraa. Kaata ka dubbatte umraa jennaan kaata ka dubbatte bar laalimeet. Kuullee ija kiyya kuullee jechuun kuulleen qulqulluu kooti. Kuullee kun nama maqaa namatti Yes,
suukaan. Muka wal. Maaltu namatti dhibee nama qabdu? Naga jettee kirta hedduudha. Arraba koo irraa dhukkubsatu waa'een inni kun. Dubbadde shi. Suuraa natti himini akka namatti himanii namatti jedhe. Qalamee haduutuudhaa darbannaan ubboo boqqolloo irra guutee jedhani. Mubee akkam jirtu nagaa fayyaadha. Waa gurbaan dubbachaa jiru. Gurbaan shaayii haa dhugu mirqaanaa jiru. Takka dubbadheen bu'ame. Akkam jirtu meeti? Obsi dabareen kan kooti maal ta'e kun? Dubbadhu gaa dubbadhu kaawaan ribatu hin jiruuti. Dabnee dubbannee bu'aa. Mubee hayyi salaamaa alaikum. Ergamee dabenne. Waalaikum assalam ergamee dhufu qaamana. Nuti barba. Mee kun bakka dubbanna argine dubbatu jire. Mubee baluu nama dubbatu beete ka. Oyyaa qoy kullee nama ergama qabu akkana nan jaalladhaan dubbachuusaa qoy waarraa baamna. Namichaan dubbattu. Ati maa inni si dhukkubus arraba koo hin dadhabdu? Yoom si arrabseen dubbatu si Amma jechuun natti jira. dubbataa jiru dhageessu. Hiriyaa koo abbaa miskiinaa. Osoo natti nimi maaliif nagashita? Gaarii qaalii. Moleessa keenya. Akkamnaa jirta biroo? Akkamnaa jirtaati? Baay'een si yaade wallaahi. Sagalee bakkee baay'ee yaade. Nagaa baay'istee nagaa nan gaafatiin booddee na lolta. Attam jirtaatu fi naguma miti? Wallaahi qilleensa jijjiirradhee obboleessuun nama biraa ta'ee ana ta'ee hin beeku. Mana akimii dhaqee hin dadhabeen. Wanna tokko fayyaadha naan jedhe namni akka fayyaara keetii hin jiru. Warri manni rifeensaa rakasa biyya sanitti. Du'aayi godhee harkaan qaqqabatee miskiina. Maal jedhee hiriin isheedha? Isin beektu keeriyyaa hin xiqqoon jalliftu. Hayyee jallisu. Mana akimiitti deddeebi'ee dadhabee. Mana akimiitti deddeebi'ee dadhabee fayyaadha naan jedhu. Ammas nan akka fayyaa lakkii akkas turkii dhaqinaan jedhamee akkas dhikkoo akkanaa tiruu koorratti waa biqile. Lakkii bot tiruu kee takkuma waa Bakki Itoophiyaan amma yaalaan Turkii caalteerti. Fayyaan qabdu ati. Manni rifeensaa biyya sanitti rakasaam. Abboo atammas akkuma ka yeroo sana mana rifeensaa rakasaa muree qixxeetti wallaahi qixxeetti irraa mul'atu qixxeetti irraa mure. Ammas waa'ee rifeensa Qallattee jirta garuu? biraa namatti si cinga miti. Rifeensa kiyya Qallattee jirta garuu? mataa kootti buqqee cabsiisu immoo. Qalladhee abbaate shabaaba ta'e jechuudha ispoortiin eegalee. Oolmaa Maa inni masaraa wanti addaa keessaa. kan si ajaa'ibsiise egaa biyyatti galte? Wanni addaan ajaa'ibsiise yoo dubbanne uummanni siyaasa eegalte jedha. Finfinneen akka turiitii miti. Finfinnee baay'ee itti toleera. Mushurraa taate. Ji'a dhufu 28tti nan dhufa. Eecha jirtaati gar? Finfinneen jira kama. Lakki Finfinnee hojii Wal arginaa garuu ani si arguu hin danda'u. Finfinnee naannoo kam jirta? Keessatti Dhiisi. oolee Lakki waliin agarra. maalii? Yaa. Oolee agarru. Ani kana Na sodaatti biyyi. Na sodaatti biyyi jennaan. Na sodaatti. yaa. Kamitti Finfinnee dhuma jirta jechuudha eega biyya deemte iyyuu. Samaa irra jira. Maal nagaa Samir. dabalatee beektaa silaayyuu? Maal si galche? Maal kun? Dubbadatti kullee koo. Aboo kuulleen na dura boo dhuftee dubbatteen dubbadhee irraa fuutee maate. Hanuutu si dura jirti. Hanuun dubbannaan dubbatta. Achiin kulleen dubbatta. Akkuma muniiraan uffata nama jirti. Hanuu. Muyit godhadhu. Mubee salaamu alaikum. Sagaleen koo nagaa. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa fayyitee. Nagaama. Jirra gaariin jira wallahi. Fayyisee.
Raajii jette rabbi kun mana kibira kennan waato achan naka waato kun fulli kootu jechuudha. Birciqqoo fakkaate deebi'ee yoo umrii kee qannafachuu dhatte malee sirkii wanta hidhattuuf hin jiru. Riifariin Itoophiyaa keessaa sii kennamu hin jiru. Dhukkubni ati qabdu si hin jiru. Sukkaarri si hin jiru. Tiroonis hin jiru. Fayyaan akka keetu hin jiru naan jedhe. Rabbi guddaa qaba. Namni waa hedduu yoo haasa'es Rabbi waa hedduu jijjiiruu hin danda'a. Haasaa namaa hin dhagahini. Ignoor godhi waa hundumaa. Namni yeroo ati caaltuun waa hedduun siin jedha. Kanaafuu hedduun si jaaladha. Hedduun si kabajaa. Yoo dandeette umraa kottuu Inshallah. Umraa ni lafu. Yoo rabbi jedhe bakka ta'e wayii deemee bakka ta'e deemee bakka sana yeroo deebi'u yoo rabbi jedhe gara umraa deemee koo waan hafaa miti. Jireenyi biyya duniyaa. Rabbi si haa uffaqumu beeku. Rabbi si haa fayyeessu. Of eegii obboleessa koo sin jaalladha. Sin kabajaa na jiraadhu. Ulfaadhu galatoomni. Amma akka haqaatti Muniiraa dubbatti. Muniiraa jirtaa? Mubee. Hin jirtu. Caala dubbadhu. Mee kuullee tanaa cabaa kan nama dubbatu wallahi. Kuullee koo. Mubee keenya waldaa dheedhee fayyadee iyyuu cufaa bira. Akkas jedhaa jira uummanni bishaan sitti facaafame maal iyyuu cufaa miti jinni kaan qamaa ta'in jinni nama beeku jira nanna kaan bakka warri kana jiraatu jira. Iyyuu cufaa fayyise maal jedhaa jira. Oromoo jechuun likkii Oromootis hima. Itoophiyaa wanni jaamatu walumaa galattu michiyyoo takka tan garra taa geemees gubbaa taphattu akka Oromoo takka haadha ilmoo takka taamata 15 kanatti ilmoo dhalte gargaaranii gaafa isiin nama taatu birraachin maalli shillen jedhanii hafuuratti fidan takka garte gaafa keessaa baatu hin jaalatan Oromoon Rakkisaa wallahi. irra laalin. Akkasi. Kakak. Nagaa jirta miti ati? Kuullee koo. Nagaa jiraatti. Please naada waliin mesenjeraan ishii. Caala dubbadhu. Maali akkana gabbattee fuula keenya duratti baatee ma akkanatti garaa nu guddaa yaaqe. Garuu gabbadheeraa fuulli koo Gabbattee diimattee yaaqe areedni sirri siimeeree akka waan biraa fakkaata ani garaatu na gubachaa jiraata. Maashaallah jedha bakka sitta tolunaan jedha bannaataas warna jaalatannee sitta tolunaan jedha. Haasidummaa dhiisa. Ani dhageeffadhu dhugaa dubbii anama asumarraa taa'ee silaaluu kanaa inni dadhabee siigalee. Maalati ajandaa hedduu tana maan waan nuti qo'i maal si goone siin feemasne siin gartee nama taane maaliif ajandaa nu kan nuti dangaafin sirraa qabaa bara. Abboo ajandaa jennaan ganama silaasaatii 12 ribina qabu isheen eegaa ture ribina qabu deennaan ka'ee tokkisee ribita. Yeroo seenu gowwaan tokko bakka inni dhufee kan hin beekne gowwaan tariisa gaafaa tokko itti fakkaata. Taa'ii mubaarak musammaa inni kumne siluma hiyyuu deebisee immoo ijoollee kana walitti buusee walloodhaa kana ta'ee ayi jedhetti baadha. Ayi mubee ofii jedhe wallaahi hagan ergasii dhaqee jirti namaarra taa'ee fammasiisee nanadha. Warri adda Oromoo keessa jiran obboleessu natu gastii jiraan dhaqee taa'ee Oromoo agarsiise. Nama ta'uu jira Oromoon hin beekutu. Wallaahi mubee dhageeffadhu dhugaa rabbi anamma si bira jiraadhe miti si dhageeffadhu ati fira. Gandaan qoodanii lagaan qoodanii ajjeecha ulee udduutti naqu warra gadi baasuun warra kaleessa gastii gorra taa'ee warra gastii jiraana taa'ee nama jara godhetii yaadda uummata Oromoo shororkeessu jira. Dhugaa rabbii fira ati gartee jarritanii adarraa kaasii si galateeffatu qabna si galtee. Kana booddee namni aanaan fammas hin jiru. Kana booddee namni aanaan fammas hin jiru. Naan rabsitaa baay'ee qaalaa koo dhaggeeffadhan tokko waan dubbadha. Kana booddee namni aanaan fammas tan hin jirtu maaliif baala goota isin. Gaafa namni ol guddadhaa jedhee beekaa agarsiisa sarara dhufe uummatatti ol guddatanii uummata ulee udduutti naquu ulee akkana gochuu erga taate lammata gastii nam tokko irra deemee akka tokko tokko hin godhu mana koo dhufta keessummeeffamta deebii yoo immoo arrabsee tan mana koo bita jette
Gaafa tachi dhenga damaa jedhan fay mubaarakii lukkufanni jedhan na lukkufne turkii naqun jedhan maal abbaa keessanii fidan hin jiru waa tokko. Akkas deebii isinii deebi'u reebnaa galaana. Deebiin isinii deebi'uu qabu. Deebii isinii deebi'uu qabu amma naa galeera. Mubaarak siluman lukkubuu fayyeera biyya galee nagaadhaa jedhan fayyeeraan jedhu kalas. Akkas bakka deebii keessatti malee dhugaas itti muun jaallattatu na gargaarte na geggeessite galatooma ulfannaa warri na gargaara hin dubbanne iyyuu warri na gargaara hin dubbanne hin dubbatus warra kaleessa akka hin gargaaramne jedhaa ture biyyi gadi ba'ee dhukkufatee hin jiru maali turkii dhaquu malu dhaqaan jiru deemka. Amma beektaa duula xiqqaa tokko ayyee gara kon qabu duula xiqqaa tokko jira beektaa maallaqa keenyaan hojii bisii fajaanii warri gartee duraan maallaqa kanneen si galee alhamdulillah ati turkiis dheeytu finfinnee dheeytu waa hunda dheeytu bakka dheeytu nuti fayyatee barbaanna. Deebii koo. Itti fufi. Baay'ika. Deebii koo sitti fakkaatu fudhu katti nakkaa. Waraana kiyya. Deebiin kiyya warra maallaqa nuuf adeebisu jedhameeti. Dirqama turkii deemuu qabda jettanii birrii isin naa kennitan hin jiru jedhin tokko. Hin kennine sobaati. Deebee immoo maallaqni deebi'u tokko duudee amma saantimiin deebi'u tokko hin jiru. Silaa rabbiif jecha hin kennanne jedhiin nama 16,000 argitee kennatte jedhiin yoo luguma kennate jiraate abbichi. Farankaasii deebi'u hin jiru jedhiin naa kenni siin jennaan naa kenni jedhiin. Akkas. Amate viidiyoon ittiin na dhukkubaa naa kenni siin jedhee fedhii jedhiin majambara. Viidiyoo an ittiin na dhukkubaa jira naa kenni jedhu yoo bidatti birriin isaan deebi'a. Kanaanachi. Deebisaa duraan haa deebitee jirta isa arrabsa jirra. Jabana kana namni viiwii hedduu harkachaa hin jirru takka illee ni dhagee. Viiwii hedduu harkachaa hin jirru. Amma eegaa kaayiroo jiru sanii yeroo isaa arrabsinu nama baay'eetu dhufee nu laalaa dhufeetti galchite jira dhufee gartee namni baay'ee nu laalaa amma immoo eega biyya galee shaafaqarlee yeroo hedduu liifiran seenu viiwuu nu jira xiqqaataa jirti arraba akkam jennee arrabsinaa yaanii waa'ee gartee suuraa takka taate mootummoota duraanii hojii akkas maxxansanii sanillee namni daawwatuuf didee maxxansanii jechuudha sanitti dhabne. Akka jettuun ergasii jedhii suuraa ilmoo isaa suuraa jaartii isaa gad deebiftanii waama mubaarakiin nu waama yeroo isin jettanu akkuma isheen itti godhamee jennaan jedhiin kachedee dhufee isinii wajjin taa'ee saba kooti ummata kooti maalan balleessi isinii jedhee biyoo isinii guddisaa ture jedhiin amma immoo naala bushak laka jedhiin gastiinatti irratti na arrabsitee nama na arrabsu yeroo naqee arge warra gastiirraas namicha sana mana barates bilookii waliin biraa deebi'ee arrabaleessu. Akkas deebisaa bare dura mubee fookii doonte nama maxxansiisa akka eegumaan shafa karraa badee deebi'ee harkee fookii sanoo eenyutu harka keessaa qabata? Iyya eenyuun waa tokko keessaan qabu kooti. Eessaa fiddee ijaarte, saantee ijaarte, kan miskiinaatti ijaarte maal? Lafa takko Deebisaan isaa fookii sanaa miti kan hin mul'anne danuu qaba. Na mul'isa. Gaafa waa gargaartan isin jaamaadhaa kan natti ergitan eenyu natti ergaa isin jedhe tokko. Akkaawuntii mubaarak mufammaa jedhu irratti maal eenyuun gargaartanii beektu jedhi naa gaafadhu. Naala bushaklaqaan nama eeggatu nama of eeggatee jiraatu. Baguma iyyuu rabbi akkaawuntii naa kennin akkaawuntii kiyyatti wanti gargaarame hin jiru wanti gargaaramu hin jiru. Rakkataa yoo dhufe rakkataa sana geesse rakkataa sana kunoo gargaara akkaawuntii isaarratti jedheen biraa deema malee kennaatti geesseen biraan gaha minaamin jedhee intinaan deeme. Kanaaf namni maallaqa gargaarsaa ana biratti ergate yoo jiraate na gaafachuu mirga qaba. Yoo immoo inaaffaa ta'e natti inaafinaa kilaasii tokko tokko sineefan kenna manicha keessa. Ammaas gaafa kan qaba lafa takka lafa. Zammuu asii kana wal galchii himaaf. Laa nama wayi na galchi dara kana taara dubbachuuf miti. Ayyee rakkoon qaba. Mubee lafa lafti takka illee garaan gubu jirti lafa sana yoom irra jaaruu deemtatanii harargee keessaa qabdu akka lafti sanillee akkumatti irraa namaatu beektee nama saayibee irraa fuunaa jaanii yoo jiran yoom irra jaaruu deemtan lafa sana akkamii kaartaa irratti kan goote.
lafa sana abbaa gadaa harargee ummata harargee tunaa kenne ummata qaaliif gaarii tunaa kenne ummata najaalatu tunaa kenne waan ta'eef achitti galuun koo sinafu jireenyaa fi harargeetti tokko sochuun koo nafu nafu mana yoo rabbi jedhe amata dhufu takkaroorfadhe amata dhufutti mana irratti yaadata qaba harargee dhala kanuma naa kenne dheengaddoo itti aanaa bulchaa godina Jimmaa ta'uudha deemtaa jaanii jechuudha nama hedduutu hirriiba dhabee akkami suuraan sangii yeroo gartu hedduu iyyitu illee nu guggubatte akkami isaa erga turkii deemtee deebuu deemtu itti aanaa bulchaa kantiibaa magaalaa Jimmaa ta'uu deemta jaanii yoo biyya san qabatte akkami duuba nu kana ni dandamtaa dheeroo suuraa fi dubbate. Ana isa kana dubbatee bara nama kuma meeqaan daawwata viidiyoon sun. Eeyyu kun ola. Dhugaadha daawwannaan godina Jimmaa keessatti taasise keessatti isaanati asitti argaartu kuni isaanii tokko obbo Tijjaanii dura bu'aa magaalaa Jimmaa godina Jimmaa guutuuti. Isaan bukkee jiran immoo gaafatamaa paartii badhaadhinaa godina Jimmaati. Magaalaa Toomanu kabaja guddaa naa kennanii akkasitti natti makanii walakkaa rakkaalee itti aanummaas waan hin oolle. Waan hin oolle. Galatoomi. Adil waan dubbatu qabda. Gaafinti jedhan dhiyaattu. Mubee viidiyoo kanarratti maal jedhee suuraa kanarratti maal jedhee waraabee beektaa Mubaarik itti aanaa kantiibaa magaalaa Jimmaa ta'uudhaaf kan deemedha. Viidiyoo sana agartee nama kuma baay'eedhaan daawwatamee jira. Ayyuunni kan baga gammaddee jedha. Asirratti yaada baay'ee kaasanii jiranii kanatti shakkiin qabu Mubaarik ammas hin taha. Interviyuu kan keefitteetta caala. Interviyuu hin finne mubee ati amma dhageeffadhu ati kantiibaa. Fi aangawoota biyya Itoophiyaa bulchaa jiran gaaffiin dhiyaatee jiru gaaffiin guddaan biyya kana dhiiftee hin warra jiraan naarrabsu kana muutii walii giinge yaanitti naarrabsu jiranii diqaatonni hundi jechuudha. Deemaa jira kolkole. Waan takka naatti qabii naarrabsi. Walumaa galatti biyya kana dhiiftee hin deemnee biyya kana jiraadhu biyya abbaa keetii waan si barbaachisu guutuu si taasifnaa jedhamaa jira. Sayyako Turki ለምን አልሄደም? ብራችንን ወስዶ ጠፋብን። ቱርክ ለምን ካልሄደ ብሩ ይመልስ ምናምን የሚባል ነገር አለ። እኔ ደግሞ ምን አልኳቸው ታውቃለህ? ድኛለሁ አልኳቸው። ለምን አንተም ዱዓ እያደረግክ ነው ያለ ስታይም ብር ሁሉም ዱዓ እያደረገ የሚወደኝ ሰው ነው የረዳኝ። የሚወደኝ ሰው ደግሞ ብር ብቻ ሳይሆን ዱዓም እያደረገ ነው። ስንት ሺህ ሰው ማለት ነው። አላህ አፊያውን ይመልስለት ብሎ ዱዓ ለመኑልኝ። ድኛለሁ አልኳቸው። ተመችቶኛል። ኢትዮጵያ ላይ በዱዓ ድኛለሁ። ብር ምንም አይደለም እና አልሄድም እያልኳቸው ነው። አይሰያ አየህ አና አመጨ ቤታ ሙቤ ከያንልን በቃንቲ በበይ ገሉን ዳቤ ኤርገምቱ ናጃኒ ኤርገሙማ ቲትራ መክመላልታ ማለት ወላሂ በጣም ወድ አቦዲ ዚጋፊት ጅራ Ijoollee Amaaraati akka obboleessaatti na ilaala. Wallaahi gargaarsa illee jechuudha. Akkaawuntii achi fudhatee gargaaree keessaa naa eeggatu. Durii kaasee kabaja guddaa qaba. Kabajoo qaba sayyaa bataam ነው የምወድህ ለአንተ ብዬ ራሱ ብዙ ነገር ነው አፌን ዘግቼ አንተን ፊቴ ላይ የምመጣው ዝም የምለው በጣም የምወድህ ቴንኪው ወንድሜ። እሺ ኢንተርቪው ከፍተህ ሳዳም ደረጃ ላይ ተባለ ያ ረብ ሳዳም ሳዳም ነው ጅራቴ ሰገሌ ነው ኮንከናፊ አወራበቱ ሳዳም ከሳ ጅራና እንጂ ሰለሞን እናላ ቡሸት መላክ አሞ ባላ ታከረ ሳዳም ጅራ አሞ ከብራት ሳዳም ነው ጅራቴ ዋንተ እንድበዳ ፊሲምቡ ሰተከለ ኦኬ ሳዴ ሪከርዲንግ ነው